السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو دقيقة جمو كقالي ولد بني جرى قامس دواء جايبات والبرسي زرة ولد بني جرى أرى بارتي لما فا دواء رفنسا دبدي رفنسا مولو خمولا ياتو خبو بقواتو خنينياتواتو خلون دارا وقاوة دارا جايبا راخواتو ركنما خلو رفنساتي والقبطو هنداو ركنما رفنسا والقبطو هنداو فرماتا إيسا بارتي نوفا جرا انغتو مراتيا ولكي فردا إسن إنجانا ومان كفلتاني لايك شير فولو بيتشا غودا سبسكرايب بيتشا غودا نماف دبرزا فرمجينا خناجو خنافغا دوا بشان كو بيسيني ودو غير دوا مولودا دوا رفنسا بوبوك أو رفنسا نماد dheerachuu didee gaggabaabatu akka dheeratu godhuudha. Haasawtiin dabarree dura beeysa keenya dursina isinitti himna. Kanaaf warroottan biyya keessa Itoophiyaa keessa jiranii fi Itoophiyaan ala jiranis akka haala beeysa kana keessatti waan tuqamerraa gaafii fi deebii qaban kallattiin bilbila kanarra dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan. Yaadda feetan liifiidhaan nu qunnamuu dandeessan, onlaayinaan nu qunnamuu dandeessan jechuudha. Meeshaa saplamentarii kilinikaalii wallaansa waliigalaa kan irratti kan argamu keessattuu tajaajila yeroo dheeraaf kannaa kan ture baasuur kintaarutu jechuun daqiiqaa 30 keessatti baqaysaa fi ilaalaa maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Iddoon nuti itti argamnu Harar Itoophiyaa keessa Harar Nookit bakka jedhamutti argamna. Tajaajilli nuti kenninu baasuur kintaarutu dhibee asmii, dhibee saayinasii, dhibee gogaa mara, gadaameessaa, laamsha'uu, rakkina kalee, coobxoo, gaggabdoo ilmoo dhabuu, goflaa, kaansarii, gaastirik, maraatuu, dhibee tiruu, hadhooytuu, kalladoo. Kana malees dhukkuboota hedduuf tajaajila wallaansa qulqulluu ni kennina. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Teessoon keenya Harar Nook gubbatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 920 Duwwaa 987 kanarratti dawwaltanii nu argachuu dandeessanii jechuudha. ወደ አማርኛ መይሰር የባህል ሕክምና ክሊኒክ ለረጅም ጊዜ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሲሆን በተለይ የኪንታሮት በሽታ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያለ ስቃይ ያለ ህመም የሌለ ከበሽታው ነፃ እናደርጋለን። የምንሰጠን አገልግሎት የኪንታሮት በሽታ፣ የምጥል በሽታ፣ የሳይነስና የአስሚ በሽታ፣ የነርቭ በሽታ፣ ለነቀርሳ በሽታ፣ የሆድ ድርቀት፣ የቆዳ በሽታ፣ የብርድ በሽታ፣ የጨጓራ ህመም፣ የደም ግፊት፣ የልብ ህመም፣ የጉበት በሽታ፣ የአእምሮ ችግር፣ የወሲብ ድክመት፣ የማህፀን ችግር፣ አባላዘር በሽታ፣ የኩላሊት ችግር እንዲሁም ሌሎችም በርካታ በሽታዎች ጥራት ያለው ሕክምና አገልግሎት እንሰጣለን። አድራሻችን ሀረር ኖክ ይገኛለን። ለበለጠ መረጃ 0920688383 0987872330 ይደውሉ። መይሰር akkasuma gaa tajaajila amma karaa dawaa wal barsiisuu dawaa forforii deebina. Dawaan forfor arra wanni qabadhe tokkoffa ikiliilul jabal jaanin roozmarii tan foon irratti fayyadaman tana beektanii namni beeka biraa dhalaan jechuudha. Roozmarii foon urgeessituu suugooti jechuudha. Sugoo keessatti foon keessatti itti fayyadamanii roozmarii tana hanga tokko baala isii irraa urgufteetuma bishaan danfisee san keessa roozmarii tana keessee guyyaa tokko guutuu akkasumatti haa taa'u bishaan keessa jechuudha. Eegee bishaan keessa keessiftee booda dawaa tokkoffaa kan rifeensi irraa ciccitu haasa'u jira qofaadha. Bishaan keessa dhiistee booda akkasitti guyyaa tokko eegatee siftee booda guyyaa tokko booda jalaa mirtee bishaan san wanna keessatti buuftuu fish waan fi godhanii mataarra waliin facaafattu waan cuqqaallaa qabaasan keessa naqattee akkasitti mataa kan kee ganama galgalatti facaafattaa jechuudha. Haayoo obboleessa kiyya boboqqoo fi jinniin forforii fi jinniin dhabama ta'e jechuudha. Dawaan lammaffaa qiraasaa jedhaniin. Qiraasaan kun muka akka saakayyooti. Rayhaanaati. Garuu saakayyoo miti. Qiraasaan kun afaan Oromootti waan jedhamu kan hin beekne. Qiraasaan kun muka urgooftuudha. Akka urgooftutti itti fayyadaman jechuudha. Qiraasaa kana fuuteetuma
bishaan keessa naqxee bishaan wajji danfistee egaa bishaan danfistee booda jalaa miirtee isa kanaan dhiqattaa jechuudha. Bakka hanga sa'aa takka hanga daqiiqaa 30 fudhatee jirte achi booda shaampoodhaan dhiqatta jechuudha. Dawaan sadaffaa maali? Rayyaan saaqayyoo. Saaqayyoo tana fuuteetuma hurreessitee zayituun itti naqxee qiyaasatti wal qixee jechuun zayituun hojii danfistee akkasitti dibatta jechuudha namaa galgala. Rifeensi kee margina dheerina akka ajaa'ibaatti. 3 afuraffaan jarjiir. Jarjiir jedhama afaan arabaatiin. Jarjiir kana fuuteeti bishaanin naqxee bishaanii hojii bishaan hojii jarjiir kana itti naqxee jarjiirin bishaanin naqxee akkasitti maashina wanna hurbee maashina buna hurreessu saniin siis walitti gootee hurreessite waggaa walitti hurreessite bishaan xiqqishoo itti naqxee juuzii ta'a jechuudha. Juuzii isaa san fuutee dibattaa jechuudha rifeensaan kee kana. Dawaan afuraffaa ji'oota qiraasaa. Qiraasaa kana fuuteetuma bishaan naqxee bishaan hojii danfistee bishaan isaa san jalaa miirtee dhiqattaan jechuudha. Dawaan shanaffaa karraa xumuraa akkasuma waa hunda daran caala kan shanaffaa karraa xumuraa waan ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf inni irraa xumuraa kun albuuda of keessaa qaba. Akkasuma waan ajaa'ibaa of keessaa qaba. Zinkii, kibiriitii kun albuuda rifeensaa akka guddisan godhu jechuudha. Kanaaf jecha isa kana waggaa fayyadamte akka ajaa'iba rifeensi irraa dhaabbata jechuudha. Shifuu jaaniin shifiifuu zayituun walitti